Tolee, nagaanii fi araarrii jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan gooftaa keenya Yesuus hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaalatamuu obboloota koo hafuuraa kanan baay'ee jaaladhuuf kabajuu chaanal Buuzee Nagaasaa Tuubee jedhu jalatti kan argamtan hordoftoota koo marri akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani baay'ee nagaa kooti isinis waaqayyoon gargaaramtanii nagaan keessan guutuuf irraaf akka ta'e abdii guddaa waaqayyo biraan qabaa nagaa kuuf nagaa keessan inni ta'e Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Akkam jirtu nagaa keessanii hafuuratti foonitti jirtu jajjabaattu na bira hundumti isaa gaariidha. Obboloonni koo biyya keessaa biyya bakkee hojiin akkamii jirtu miti. Egaa waaqayyo keessatti hundinuu gaariidha. Ijoollee waaqayyo waan hundumaa keessatti nagaa qabu gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Toleegaa guyyaa irraa waaqayyo na gargaaree yaada tokko qabadhee isin gidduutti argamee jira. Innis immoo akkuma beekamu yeroo kana waldaan kiristaanaa akkasuma tajaajiltoonni keenya miidiyaa irratti nu tajaajilaa jiranii haala yerootiin wal qabatee waa'ee biyya keenyaatiif soomaaf sagadaan akka kadhachaa jiran baay'een keessan hin beektu jechuudha. Waldaan lafarraallee kadhachaa kan jiran ni jiru. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u inni yeroo kana eebbisee nuuf kenne yeroo isaatti waaqayyo waan godhu qaba nus immoo yeroo qabnutti fayyadamne wanta waaqayyo nurraa barbaadu ga'ee keenya hin baanaa galanni guddaa waaqaaf haa ta'u. Gaa kanaa wal qabatee anis kanan jechuu barbaadu kan keessi koo jaallatu hundumti keenyayyuu biyyi keenya nagaan qabdu biyya keenya akkas ta'e biyya keenya iddoo akkasiitii induu iddoo akkasiitii maal ta'e jechuurra inni kun furmaata miti. Namni hunduun odeessa isa kana. Goota nuti immoo waaqayyoo isiniifa biyya lafaatii isin soogidda biyya lafaatii nuun jedheera. Kanaafiyyuu waaqayyoodhaatiin kadhanna. Waaqayyootu furmaata kenna. Waaqayyootu nagaa kenna. Waaqayyootu isa bade barbaada. Waaqayyootu isa cabe wallaana. Waaqayyootu dukkana ibsa. Kanaafi akkuma sagalee waaqayyoo keessatti namaaf kan dadhabame waaqayyoof danda'amaadha. Namni ammasaaf danda'ametti nagaa deebisuuf yaalii gochaa jira. Mootummaanis ta'ee paartiin siyaasaa kamuu nagaan akka argamu gochuuf tattaaffii gochuu danda'a. Garuu nagaa dhaabbataa kan uumu isa namaaf dadhabame danda'amaa kan godhu Kiristoos Yesuus ilma waaqayyoo duwwaadha. Nuti immoo isa kana amannee kadhanna. Kanaaf hundumti keessaniyyuu ammas waaqayyo isin gargaaree yeroo qabdan keessatti amantii hojii hojjetuun jecha tokko jedha waa'ee biyya keenyaatiif. Isa kaleessaaf dheengaddaa Oromiyaa keessa bakkeen akkasii nagaan qabu bakkeen akkasii akkas ta'aa jira jennee odeessuu dhiisnee waa'ee biyya keenyaa waa'ee maatii keenyaa waa'ee ofii keenyaa waaqayyotti dabarsinee haa kenninu waaqayyo waan godhu qaba. Namni namatti iyyatee birmata dhaba. Waaqayyotti iyyatanii garuu birmatan dhabanii kadhata amantii kadhanna daqiiqaa muraasa keessatti galanni guddaan gooftaaf haa ta'u. Isaan dura garuu hordoftoota koo baay'ee kanan sin galateeffadhu sin jajjabeessaa jiraachuu keessanitti nan gammada. Anillee badaa viidiyoo hojjechaa hin jiru sin garuu sabiskiraayibiin na bukkee dhaabachaa laayikiidhaan akkasuma koomentii keessaniin na eebbisaa na jajjabeessaa jiraachuu keessanitti baay'een isin jaaladha. Waaqayyo koo sinaa eebbisu naaf eebbifama. Ammallee na bukkeedhaan hafiinaa na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaatiin miseensa naaf dabalaan isiniin jedhaa walaa guddisnu walaa jajjabeessinu gooftaan isinaa eebbisu. Guyyaa irraa mata duree godhannee kan nuti irratti waa'ee biyya keenyaa kadhannu sagalee waaqayyoo keessaa macaafaa Yoonaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 fi 9 Yo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 Amoos raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irra kan jiru mata duree goonee waliin kadhannaa. Kadhanni keenya dura waaqayyootti dhaga'ama akkasuma miti waaqayyoon dubbisa galmee kadhata ijoolleessa. Kanaafi amannee waaqayyoon kadhannaa waaqayyo waan godhu qabaa. Hundi keessanuu lafa jirtanitti waa'ee keessan waa'ee maatii keessanii waa'ee biyya keenyaa harka waaqayyootti kenna. Waaqayyo harka furtuutu jira. Waaqayyo harka furmaatatu jira. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ani lafan jiraadhuttis amaneen kadhadha. Amma yeroo kanattis daqiiqaa 2-3 ta'u
yeroo kadhannu keessatti jecha amantiitiin kadhanna. Yesus bara baraan gooftaadha. Miinan dubbisa sagalee Waaqayyoo macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 waliin haa dubbifannu. Namnii fi horiin gadda haa uffatan, jabeessanis gara Waaqayyootti haa iyyan. Namni hadduma addaan karaa isaa isa hamaa irraa irree isaa nama irratti argisiisu irraas haa deebi'u. Waaqayyo isa fiduuf yaade dhiisee in deebisa ta'a. Maaltu beeka? Akka nuyi hin bannettis aarii isaa isa finiinaa irraa in deebi'a ta'a kan jedhu ture. Galanni guddaan maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Lafa kanatti waa'ee saba Naanawwee namni hin beekne hin jiru. Yoonaas yeroo tokko Waaqayyo gara Naanawweetti isa erge. Maaliif isa erge? Sabni Naanawween gaggaragaluuf sabni kun baduudhaa fi guyyaa 40tu hafe jedhiitii dhaqii gara Naanawweetti lallabi yookiis labsi jedhee Waaqayyo Yoonaasin erge. Yoonaas garuu isa kana dhaqee Naanawweetti himuu waan sodaateef waan jibbeef Waaqayyo jalaa baqatee gara Tarsheesh deeme. Waaqayyo garuu Yoonaasin hin dhiisne. Adabee gara galaanaatti gad darbatamee qurxummii keessa guyyaa 3 bule. Achii baasee Waaqayyo qurxummii abboomee akka qurxummiin garaa ishii keessa Yoonaasin bulfattu taasisee gaafa Yoonaas garaa qurxummii keessatti qalbii isaa jijjiirratu qurxummiin gara lafa onaatti baastee Yoonaasin tufte. Isaan booda Yoonaas Waaqayyoof in ergamee gara Naanawweetti labse. Sabni Naanawwee gaafa labsii kana dhaga'anii akkas jedhani. Mootummichi sabni isaa hundinuu dhaamsa Waaqarraa dhufe kana gaafa dhaga'an in fudhatan. Dhaga'anii amananii fudhatan. Kana booda xiqqaadha hanga guddaatti horiidha nama otoo hin jenne namni hundinuu tsoomee akka kadhatu mootummichi labsii baase. Mootummichi uffata mootummaa isaa ofirraa fuudhee gadda uffate waa'ee biyya isaatiif waa'ee saba isaa wajjin xiqqaa guddaa isaa wajjin tsoomee kadhate. Kana booda akkuma isaan lakkoofsa 8-9 irratti jedhanii maaltu beeka? Waaqayyo isa yaade hin dhiisa ta'a. Namni hundinuu karaa isaa isa hamaarraa haa deebi'u. Hojii hamaa hojjechuu haa dhiisu. Jallina isaarraa haa deebi'u. Yaada qalbii isaa haa jijjiirratu. Yoo nuti gara isaatti deebinee Waaqayyo hamaa nutti fiduudhaaf jedhe kana hin dhiisa ta'a. Sababni isaa Waaqayyo gara laafessaa warra gara isaatti deebi'aniif hin deebi'a. Kana booda Waaqayyo gaafa sabni kun gaddanii gocha isaanii isa hamaarraa deebi'anii tsoomanii Waaqayyoon kadhatanii akkuma isaan maaltu beeka Waaqayyo isa yaade kana dhiisuu danda'a jedhan hin dhiiseef Waaqayyo. Isa Naanawween gaggaragaluudhaaf guyyaa 40 tafe jedhu kana Waaqayyo labsii araaraa isaaniif labsee gaggaragaluu isaan oolche. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lafa kanatti maal jechuun barbaade? Waa'ee biyya keenyaaf duuti mootummaarraa ba'uu danda'a, seexanarraa ba'uu danda'a, nagaan hatameera, jaalallatameera. Tarii Waaqayyo immoo yakka keenyaaf nutti dheekkamee akkuma Naanawwee kana nu balleessuudhaaf murtoo godheera ta'a. Garuu har'a waa tokkoon jedha. Yoo nuti gara isaatti deebine, yoo nuti gocha keenya isa hamaa dhiisne, yoo nuti firdii sobaa faraduu dhiisne, yoo nuti jallina hojjechuu dhiisne, yoo nuti garaa keenya qullaan gara Waaqaatti deebine, Waaqayyo gara keenyatti deebi'ee firdii jallinaa kana nurraa kaasa. Waaqayyo garaa nuuf laafee saba keenyatti araarama. Waaqayyo gara koof gara keessanitti in deebi'a. Gara lafa keenyaatti in deebi'a. Gara biyya keenyaatti in deebi'a. Gara dachee keenya Oromiyaatti in deebi'a. Isa kanaaf dursa garuu nuti gara isaatti deebi'uu qabna. Waaqayyo hojii keenya isa jallinaa irraa deebinee gara isaatti akka deebinu barbaada.
Gaafa sana yaanni waaqayyo inni qajeelaan nuuf raawwata. Nagaan bade nuuf deebi'a. Jaalalli bade nuuf deebi'a. Tokkummaan bade nuuf deebi'a. Kottaa nu ofii keenya tokko taana. Amaa walirratti yaaduu dhiisna. Walitti faraduu dhiisna. Hojii dhuunfaa keenya keessatti waan gaarii hojjechuu yaanna. Waaqaaf amanamuu yaanna. Namni hundinuu jedha lafa kanatti. Hojii isaa amaarraa yoo deebi'e. Namni hundinuu adduma addaan karaa isaa amaarraa yoo deebi'e. Waaqayyo isa yaade kana fiduu hin dhiisa. Amma nuti isa darbeef boo'aa jirra. Lubbuu du'ee dhiiga dhangalee isa darbeef boo'aa jirra. Yoo nuti irra gara waaqayyootti hin deebinu ta'e tarii boru kan kana caaluu dhufuu danda'a. Kanaaf koottaa isa darbe sanaaf araara waaqayyoo gaafannee isa dhufuuf nagaan akka nuu ta'u, isa dhufuuf jaalalli akka nuu deebi'u waaqayyoon kadhanna. Galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yo'eel boqonnaa 2:13 maal jedhaa? Akkas jedha macaafa Yo'eel raajichaa boqonnaa 2:13. Egaa garaa keessan tarsaasa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Gara waaqayyo gooftaa keessaniitti deebi'aa. Inni araara qabeessaa fi ho'a qabeessa waan ta'eef dheekkamsatti in ariifatu, gaarummaan isaas baay'eedha. Wanta hamaa namatti erguu irraas of hin qusata jedha. Dheekkamsaaf in ariifatu, gaarummaan isaa baay'eedha. Wanta hamaa namatti erguu irraas of hin qusata. Kanaafiyyuu garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Garaa keenya keessa maaltu jira? Jallinatu jira. Kottaa jallina baasnee haa gannu. Kottaa yaada keenya waaqayyoof qullaa haa goonu. Yoo sana waaqayyoo wanta hamaa nutti erguu irraa, wanta hamaa lafa keenyatti erguu irraa, wanta hamaa gurra keenya dhageechisuu irraa, wanta hamaa ija keenya agarsiisuu irraa of qusata. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Akkasuma Amoos raajichaa boqonnaa 5:15 irraa immoo akkas jedha. Amoos raajichaa boqonnaa 5:15 irraa. Wanta hamaa jibbaa, wanta gaariis jaalladhaa. Walga'ii karra dallaa keessattis dhugaan jabaatee akka dhaabbatu godhaa. Maal jedhee? Wanta hamaa jibbaa, wanta gaarii jaalladhaa. Walga'ii karra dallaa keessattis dhugaan jabaatee akka dhaabbatu godhaa. Wanta hamaa jibbinee waan gaarii jaallachuu feenaayi. Nuti wanta gaarii sanuuf ta'u jaallanna malee baay'een keenya waaqayyoof wanta gaarii waan nurraa barbaadu gochaa hin jirru. Mee kottaa wanta hamaa isa waan nurraa jibbu dhiisnee akkuma gurri keenya waan gaarii akka dhaga'u jaallannu ofii keenyaafis wanta gaarii ta'e hojjenna. Akkuma ijji keenya waan gaarii ta'e arguu jaallatu, hojiin kan keenyas gaarii ta'e waaqa fuuldurattis nama fuulduratti isaa mul'atu. Yesus bara baraan gooftaadha. Daqiiqaa jartuu ishii galateeffannu. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Yaa waaqayyoo uumaa waaqaa fi lafaa, jiraataa bara baraa, hangafa nagaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Ati nagaa keenyadha, ati gargaarsa keenyadha. Durayyuu kaleessayyuu jabina keenyaan dandeetti keenyaan miti, kanas geenye siinidha. Anaa fi lammii koo, obboloota koo, biyya koo gargaarteetta, galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas immoo yaa waaqayyoo sanuuf goote hundumaaf otoo si galateeffannu. Dadhaboonniif cubbamoonni kaleessa hojii yakkaa hojjannee har'a immoo yakkaa fi gidiraa keenya amina keenya isa sitti hin tolirraa deebinee araara siin jenna. Maqaa gooftaa Yesuusin nutti araaramuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sababii ani si yakkeef, sababii obboloonni koo si yakkeef yaa waaqayyoo, dheekkamsi kee lafa keenya irratti, biyya keenya irratti baay'ateera. Cubbuun keenya du'a dhale yaa waaqayyo gooftaa. Sababii yakka keenyaatiif du'i nutti mul'ate. Sababii hojii keenyaatiif du'i lafa keenya irratti baay'ate. Dhiiga dhangala'uutu baay'ate. Nagaatu nu jalaa bade. Ginoo araara siin jenna. Isa si gaddisiifne hundumaa fuula keetti gadi jennee maqaa jaallatamaa mucaa kee Yesuusin nutti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaadhaaf, naannoo keenya Oromiyaadhaaf, sabaa fi sablammiidhaaf, dacheedhaaf araaramuun jaalala kee haa ta'u. Mootummaadhaaf araaramuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo yeroo kanaa kaafne gara keetti deebineerra, ati immoo gara keenyatti deebi'i. Yaadaaf qalbii keenya fayyisi, lafa keenya fayyisi, qilleensa keenya fayyisi, dachee keenya fayyisi. Galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa waaqayyoo, eega nutti deebitee, eega nuuf araaramte immoo kana booda barri keenya bara haraaraa, bara jaalalaa,
bara tokkummaa, bara si dhaga'uu, bara siif jiraachuu maqaa kee Yesuusin nuuf haa ta'u. Jaalala keen si kadhannaa akka fedha isaatti yoo isa kadhattanii abbaan isiniif hin dhaga'a jedha. Yaa abbaa akka fedha keetti si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin barri fuuldura keenya yeroon kana booda yeroo nagaa, bara jaalalaa nuuf haa ta'u. Maaloo nagaa hawwine, jaalala hawwine, tokkummaa hawwine, jiraachuutu ulfaate yaa Waaqayyo, ba'anii galuutu ulfaate yaa Waaqayyo, gurra keenyatu amina dhaga'uun itti baay'ate, ija keenyatu Waaqayyo waan jallaa arguutu itti baay'ate, sodaatu jireenya keenya irratti wal ga'e, naasuutu jireenya keenya dhaale, xiqqaa guddaatu boo'aa jira, maanguddoo boo'aa jira, dargaggoo boo'aa jira. Waa'ee Itoophiyaatiif ka'i. Waa'ee naannoo keenya Oromiyaatiif ka'i. Harki kee nuuf haa diriiru. Biyya keenya fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Saba keenya fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Mootummaa fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Itoophiyaadhaaf nagaa, Oromiyaadhaaf nagaa, sabaaf sablammiidhaaf nagaa jedhi. Tokkummaa jedhi Waaqayyo. Horiisuun kee nurraa haa deebi'u. Maqaa Yesuus walirratti ka'uuni, lafee wal cabsuun, dhiiga dhangalaasuun nurraa hafu. Waaqayyo waan nu dhageessuuf kabajami. Kana booda bara furmaataa yeroo furmaataa nuuf laadhu. Galanni guddaan maqaa keef haa ta'u. Hunduma keenya gargaari. Bara baraan kabajami. Maqaa isatti nu jaallatti qulqulluu mucaa kee Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu.